السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله وتويا كم جرت أنا خيا قبلني. إذا بكم جرت أنت نجني خيا اسم براحة قوس نجا. رانتنا الحمد لله كم جود وتكيجون كم جود كم قبضو كم جسن. بسجون بربادا. أكو ما عرفت نجورا. إنك ده جورا فيديو يرون فيني لا سواء قرتي فيديو على عربة يشوفين هذا وجرتو فيديو عربي بيبلغ يشتركني سبب أن تيم هذا إنترنجي سينجل ديجي ترى ورجعت يعني راجون بهوجو كمان تجرب بريستاني بقى مدي تاني كنتي قتال ورمان بقى منن سينجا كنت يجوا بعدو ساعتي ما تنا أنا يجوا ساعتي جامو كنا كندا فيديو رابو جنو والله ما لي في بقى يعني راجو بيتري يسبر ديمتي يعني ولن أركني مال يجوا يعني كل تكو يادون دي سنجيتي خنا wanti jechuun barbaadu fi mana hidhaa keessatti jechuudha guyyaa lama lafa balaataa yookaan simintoo qabbanoo turte jechuudha uffata takkaan malee guyyaa lama bulee yeroo ammaan tana qabbantii akka malee yaani hammaatu tana keessatti jechuudha achirraa dhufee ka'ee qaatiraa jee baqaa yaani gosuma akka tasaa awwan mana gaduu raajuun haa ta'u malee alhamdulillah waa gammadee kanaa biitiin jira maal baanaan jee wallahi inni dhufaa jeeni yaani qaatiraan qabaati qoboota baqaa yaani ganaman dhufa jeeni akkuma gadhiiseen dhukubee sambooda hospitaala hakima yaani warri gartee yeroo nalaa dhufan achumaan nageessanii turanii achitti raajulleen dhufee jechuudha hospitaalatti jechuudha dhufee nalaalee achi wal harkinee yaani sambooda kalaas hin dhufa jeeni akkasii karaa manaa deemee anis alhamdulillah qonu amma la barke wallahi amma namni bira qabbi maali fi yaani abbana yeroo qabbanti hamdu tana keessa wanta takka malee jechuudha akkasii jedhanii sababa saniitiin yaani isa bira sin deemne wanti yaani isin akkana hubattan barbaadu akkamii baqa yaani khagartii yefini biyo dhaqee bira dhaqee waa yaani wanta jiin akkam baay'atanii bas akka isin yaanne fi wanti jechuudha barbaadu daawwatu ta'ee yeroo ammaa tana kana dirqiin jechuudha amma xiqqoo yaa alhamdulillah rabbil alamin yaani isin beeksisuu barbaadu kana maaliif akka isin eegu jirtan hin beeku jechuun yaani hedduu takka kan isinii wajjin yaani cinqamaa jirus isa baasuudhaaf hangam takka yaaddoo jiru hangam takka tattaaffii godhu jiru argaa jirtan arraan tana immoo isaa ba'ee akkamitti gammachuu yaani isa bira dheeyitee viidiyoo hojii waraabuu maal baqa yaani akka baqa akkasiin akkasitti yaadne fi yookaan akka akkasitti ni yaadan hin beeka sanii fi wanni viidiyoo waraabuu jiru amma saatan jechuun baadiyyaa mana namna biraa gabbeeni inshallah amma hoyyaatiin jira boroochuu yoo kanaa danda'amte bira deemeetiin viidiyoo jechuun inshallah walumaan ugaa yaani shoko baadiyyaa osoo wanta hin jenne viidiyoo waraabee jechuudha gammachuu xiyyaa asumaanu ibsachuun barbaada itti aansuudhaan sambuudhaan dubbiin abbaa Dubaayiitti dhayaan waan ta'eef isaa wajjin inni waa hundaa'uu ijjitii waan isa godhanis sababa maaliitiif waa hunda liqitti jechuudha hojii gatanii haasofne viidiyoo itti aan duratti immoo maaliin ganaa akkam akka goonu san murtiin amma booda yaani isa qabdi anammoo akka gartee yaani nama saayibaa takkaatitti akka gartee obboleessa fayyaatitti waa hundaa'uu jechuudha isaa bira dhaabbadhee akka barbaachisaa ta'etti jechuudha san caalaa gunirraa qabalu taanaanis san caalaa guni humnaan taanaanis karaa mootummaan taanaanis an waa hundaanuu sibiran jira arra booda jechuun saniif wanti barbaadu wanni an biran deeminiif kanumaa fi hangana qofaan akkana hawwatan hin barbaadu yaani isa baqa raajuun bihee yaani bahuu isaa arkitan viidiyoo irratti akkuma yaani viidiyoo irratti kan turtan jechuun inni yoo isan dura raajuun baasee daramu jira sababa saniitti hidhame araan tanoo raajuun bihee isa bira deemee viidiyoo waraabne yaani akkam faatanii akka isi yaaddanne yaani naaf gareessanii galee saniif jechuun barbaada sababa gartee abbana keessa guyyaa lama akka malee waan uffatan takka malee jechuudha lafa balaataa abbanaarra yeroo tana keessatti nu bulchanii achirraa kan ka'an guyyaa lama samboota dhufee raajuun akkuma isaa osoo anumaa mana gahee wallahi naada walee akkana kana hoo biitiin jira bas jechuun yaani guddaa takka wanti gartamu jechuu barbaadu asumaan ammas gaaddiseen hedduu galatoon sababa gartee ishiin akkaataa inni itti bahu haala mijeessitee fi akkasii baqa yaani fursaa argadheetti akkasii ba'ee naan jee samboodhaanii waa tokko wadaan dhukkubee yeroo nifin achi hospitaala deemuun haa ta'u walii akkana kanaatiin jirannaan dhufee inni illee jechuudha wal arginee deemee yaani hospitaala keessatti achitti viidiyoo waraabuun hin danda'amu waan ta'eef nuuf hin mijannee saniin jechuu barbaada saniif wanti bira deemu ooleef saniif malee waan biraatiif miti
warri gartee akkasatanii yaadan kanaaf jechuu barbaada. Inshaallah moo yaa'itiin jira. Borugaa yaani isaan dhuunsaa jaalkan irraa jechuudha. Bira deemeetiin mee yaada isaatis gahamee waan takka akkasuma walumaan gartee yaani khayraa hubannu ta'a samboodhaan ammoo akkamitti akka deemnu maal akka goonu immoo san yaani tarkaanfii inni fudhatu barbaadu dhaabbateetti nan wajjin fudhadha jechuudha. Inshaallah waa hundaanuu naqoba osoo hin taane as booda jechuudha. Akkanatti hin dhiisnu nama badii takka malee yaani dila kana hunda namni jireenya namaa laaqee akkanatti dhiifamu isaanis kun waan hin taane waan ta'eef san jechuu barbaada. Kanuunis jechuu barbaada hanga viidiyoo biraatti walitti nagaan tura.